Yo amma so ya almana ya baka yi tambaratu na ganye kanya ka waka kwaramu mada ko da ramate sana da kabo wala sani bare fa kam bultan wala sani ihel akabultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shabal kafone. Nuru قريب وانا ادفو welcome to Shabo Media. من خلتنا وان بها ورميا هركبا خيستيكا كيف ما جرو خيساو انا جار صوتي ما تدي ما جرو خنجو غباسا خلتنا حواس الرقمنا نما لاينا غباجرا اساو جين ودو هاغا تقول جيرانه غير خيسن دچانا اديرو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهادو Aye bagana gan khara media khisani naferu khisani baye tak galato mai ani hawasa khuta magala dikom gande dire to kumati ummata khenya kana rargeda kharwaya abdi gafa abdile ti wal qabate jijiga ana jinasan ana babile ana gursum ana jasogoro ti namar raisan ana mi so dinana gara tirra buke gafa barkhuma ma fi khudana kai to beaditi magala dikom uta gade dirre kuma ka kubate sunirratti guya idala lamay sada bucha gade dirre kuma obo Ibrahim namajamu akasma wal qabate kabine ana malkada mana ko baysa tirra irgemne warjo akasi ganam saat karratti khanu digammachu idara fa ummata muslimati takhanu tujuru artira manen kenya mane jirenya kan ummata kenya non motumana no oromia finan motumana no fataralati wal qabate ummata kenya kan gafa sarti gafara koda ko season ummata kenya ummata harar geda tanaf akasirati manen sane chap sudan ummata godana magala khay shiru kanu nim mariyatin kam guddo kenya besin sayla ghayre gamami akka jabati tu fadero kan sagale kenya kan dargago kenya besin kan walgaynu basani ummata kenya buti maguddo kamna akasumatti aboti amanta kamna ulumai kamna dargago jira kan marita kan besin bara amma khaysi ru kan khaysi diga barko wa dimi ja khaysi diga fa amanamu kulluminan marin woneta ka furam marin alatu ummata kenya kan jangara gedibiya amad umatin dema jitu ko gabdana da gargarati tilana jinasanene kasbati ana meesotin khaduti dema jitu jangarati nama khara janga gedibiye ilman saati wa achi dilal chudab gammagani mana saati absani seran alati nama kasinu rat galchu mani qobbaysa nanno oromia sadarka fatarala dimma khanaga khanutun besin wa khan isani ko bakaban unja mana qobbaysa tir argamne nunjani mana khanyo humnan chapsani dursisani buchisa nagenya diriyata kummara ogo tamam nama jamu fi bucha raddat diriyata kumma Ibrahim namni jamu akasirati kabine garagara ana malkati wal qabate mirsha kasma wal qabate polisi ana malkati wal qabate baramma khayjiru kana khaysati ga baram mircha ande ma jiru khaysa ummanni harargiya ummata safu qabu ummata aada qabu wante mircha gaggefama jiru kana fa qobbira nuti khajiru shorar kanu naqani khan tumani khan hidani namoota garagara yolle dargaggooti ko haatau artisti chaltu nama jaamu nama beekamtu artisti tanya tumani maati si wajin hidha darbani namoota kana dursisa jirne jechu akkasuma keessatti qaamni milaalatu oromiyaa irraa isa haatau sadarkaa fataraa haatau munira bira ilmaan san qalama isaan qalama jiga keessatti gabdide namu manni oromoo ballaan yaadita waan موتما فترة لا تكسني هذه طبعا تيف لما كان خنو تنبيسين وتي خطا مقالة دكم بكتر نكوب سيفني موتما فترة لا تفي موتما نان أورومياتي في أمة أورومو بلاتو بكتر نكوب سيسي منين خدر جوجو خينيا وانت كم نخم نتو ورر جلاجر أمة شرّا خافني سجنتاران كودي كبرني نبصني يعني نموت أدادا تفرجي مقالة خيسا نقول شداف أمانتاتي نعمانتا أمة مسلمة أمة هرر جيرا لا كوراف tarkaan fi nurra deemaa jiraachuu maaliif nuti safuu qabna amantii qabna waxaniif ummata kana waliin makamne duriyee tan nu makantaata amantii keenya jala qamaa jechuudha ummanni oromoo bakka jiruuf akkasumatti mootummaa federaalaa haa ta'u mootummaa naannoo oromiyaatis haa ta'u mana qopheessaa godina harargee baa naannoo oromiyaatis haa ta'u siniifuu dhimma kana hatattamaan akka nuuf furtan kabajaan isin gaafanna namoo bakka jirtaniif tattaaffiin amma nurra godhamaa jiru kun akkanumatti amma durattis mana dibba sidii bisoddam kan ifaan qabne gaanni keenya fuudhanii aanaa malkaa bukshisni aanaa malkaa nu dursee gaanni furanii bakka biraatti deebisan dhiibbaan guddoon uummata harargee irratti deemaa jirtu kun maali waan jaamu
akka hawaasa tokkotti hawaasa diree tokkummaa tokkotti dhaga'amaa jira halkanii guyyaa hirriiban qabnu jechuun maaliif bulchaan keenyaas haa ta'u bulchaan amma bulchaa jechuun durbu'aa uummata kanaati. Durbu'aan gandi diree tokkummaa sunii diree tokkummaadha. Kan dhimma kana inni nurraan furre kan nuun hin maratin uummata nurra bobbaasaa jira jechuudha. Namni kanaa kunis amma keessatti samana wal doorsisan samana wal tuman ejjinu wanni hundi mariin furama. Nama uummata firqisuu danda'u nama uummata hammachuu danda'u nama bulchaa jechuudha. Qaamni dhimmi ilaallatu namicha kana namicha bitamee akkana nu reebaa jiru waraas akkaataa nurraayis kaasan gamanuma karaa sooshaal miidiyaa dabarfannaa mootummaan federaalaas haa ta'u mootummaa naannoo oromiyaas haa ta'u tarkaanfii addaatiin akkaataa dhimma keenya kana nurraa furatan nu bira dhaabbatanii kana kabajan karaa miidiyaa keessanitti nu afeeruu keessanitti baay'ee galatooma akkasumatti ammallee nu bira dhaabbadhaan isiniin jaa akka hawaasa gandi diree tokkummaatitti dhaamsin ibsadhu kanuma jechuudha. Ammaas ta'ee amma keessatti mirchaa kanaaf qophii jira mirchaa mootummaa keenya filachuuf mootummaa keenya hammachaa jiran mootummaa qabnee mirchaadhaaf jirutti shororkaa kana nurra bobbaasuu jechuun waan addaati jechuudha. Maali namoota keenyaa dargaggoo nuti wadi dubbanne wayii shororkeessitan jaanii nuti nuudhu barbaadan ammoo wanni sun taamu qophii jira mootummaa keenya bira dhaabbanna mirchaa keenya ni filanna akkanaan inni adeemsi Abiraam qabu adeemsa shororkeessaa nu jechuu barbaade. Ammoo shororkeessaa miti ammallee ta'e mootummaa keenya gara mootummaa keenya bira jira dhimma keenya akka furamu baay'ee galatooma isinis. Ayyo ulfaadhu galatoomii deebinee egaa dubbiin tun eessarra geessee isaan hubachiifna. Isaan ammallee harma naamusa qabuun harma heeraaf seeraa ammatti falmachaa jirtanitti fufaa. Qaama dhimmi ilaaluun egaa akka iyyannaa keessan kana faana bu'anii furmaata isaniitti laatan abdii guddaa qabna. Amma manneen meeqa isan duubaa cabsanii qabeenyuma namaa jechuun mana namaa akka qulfiidhaa cabsanii namatti galchaa jiranii. Akkasumatti manneen keenya kan meeshaan keessi jiru kan meeshaan keessi jiru cabsanii akkana nu godhaa jiran namoota Harargee maqanii kan meeshaan cabaa jirtu kana meeshaa walii qabaa baasaa inni afaaniin jaan keessaa gabbaasaa ati bulchaadhaa ganda kana si bulchaa kootu otummaan baasii hawaasni yeenii jechuun keessaa gabbaasee otummaan duba suniifuu nuti shororkeessaa nu godhuuf fadhaa jechuun nuti shororkeessaa miti mootummaa keenyaas akka buli. Mootummaa keenyaas nuti ni jaalannaa bira jirra filannoo kanaafis qophiidha. Mana 300 fi mana 18 kan namatti galchan mana 18 namatti galchanii jiranii milishaadhaan nama soorsiisanii namoonni mallee kan gaamaatee kanaaf waa sassaabachuudhaaf gaa jireenya adda addaa kan beekan Finfinnee keessatti gaa dalagaan adda addaan jirtu namni keenya Harargee keenya warshaa kanaanis waliin qabadhe waan ta'eef gaddeemee ilmaan isaatiif afaanii guuruudhaaf maqanii amma fuulee keessan akkasitti dhaabaa karaa ganda keessanii deemaa jiran amma tasaddeet uummanni kun arma jiran amma tasaddeet qoonqoo dhabaaf timaantiin gurgurachaa mana kanarra jiran tuba arra akka namatti harkaa fuunee namni nuti waa amma akka hawaasa diree ganda diree tokkummaatitti namni keenya bakka fadhee waa jiraatu haadha laguuf ilmaan isaatii deemee manni isaa boodaa cabuu hin qabu manni isaa koodiidhaanii naannoo Oromiyaatii fi naannoo federaalaa kabajaan arma qubsiiftee akkasuma ta'e manni qopheessaa naannoo federaalaatii fi naannoo Oromiyaa waan isaan dhimma kana quba qabaatan taate haatattumaan dhufaniituma nuti qaa akka duraanuu dukkana nu geessanii gaanni bulchaa naannoo malkaa nurraa fuudheeti ammaa saafiraa nu godaansanii maqinarra nu gudanii naannoo jijjigaatiif bakka fudhanii ta'an nu gonnaqanii tanaan jedhanii akka hawaasa dirree tokkummaatitti. Baay'ee basuffaadhu galatoomi deebineeti gaa eessa geessa kajuu fi jijjiiramni yoo jiraate isatis nu deebisi nuti siif deebifna gabaabinaan Abiyyi Ahmad kan araakilootti seene aarsaa keessan ni beekanu. Namni Oromoo takka godhe isan miidhama keessan laaleetti Oromoon onnattee wayyaanee maqaleetti galchitee Abiyyi Ahmad illee araakiloo galchite. Arra silaa mana viillaadhaatu ijaaramee ituu beetee bal'amni isanii seene mallee isanii maqaa keessanillee biliyoona meeqaa guurame. Anyway dhugaan teessan guyyaa takka numa baati. San gaafa biraa haasofnaa ammatti morma qorqorroodhaa hawaasni isanii ijaare kanaaf isanii quudhu dhabuun tuni waan ajaa'ibaati jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaadhaati. Waan ajaa'ibaa kan aanaa malkaatirraa nu godhuuf. Nuti aanaa malkaatirraa nu godhuuf wanni kuni nuti nu mari'atan saman amma keessa jiru kana keessatti samana dargaggoo mareessisanii ummata mareessisanii qaawwanni dhufaa cuutiif karaa furmaataatiin furamtu. Samana sa'aata irratti ganama kan namni hirribaan ka'ee gulaa namarratti tumamanii ejjinu misoomsisaa jiranii dargaggoon 340 toora taphattoota kubbaa miilaa qabu kun hojii alatti jiraachaa jira. Rakkoo ta'e kan taa'uun furre mana keessaa nu yaasuu jiran ammaas. Ijoollee ajaa'ibaa tana kan jirtu ijoollee kubbaanis ijoollee raggeedhaa ijoollee kubbaadhaan taphattoota kubbaa miilaa warra adda addaa kanaa jira. Kan rakkoo ta'e taa'uun hin kan karaa
waajjira wanni itti nu geessine waajjira itti gaafatamoota warra kubbaa miilaatti itti nu geessanii dhimma kanaa ijoollee tanaa walitti hin qabne nuti haasaa tana keessa nu guyyaasuu barbaadanii nurratti gubboo nyaatanii kana nu godhanii finxaalleeyyii ijoollee hin taane nuti amantii keenya cabsu jiranii uummanni Oromootii fi mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa ummata kana kan arma qubate kana kan guyyuu gaa argee baa keessatti aanaa jira keessatti lubbuun ba'u jirtu aanaa garagaraa keessatti quba qabda daaraa meesoo keessatti dhingidda lolli qabamaa jiru. Wagguu nama dhukkaasarra jiru kanarraa iyyuu boolisii firaattis jiru maatii isaa ala gayyaatan meeshaa isaa keessaa walitti qaban mee duutii irratti dabartanii jirti hin jirtu jechuudha. Qaamni dhimmi ilaallatu mootummaan federaalaa mootummaan Abiyyuu Ahmad dhimma keenya kana keessa darbe hatattamaan nu furu kana kabajan gaafanne inshaallah. Ulfaadhu galatoomi sidachaana. Isanillee irratti callisinaa miidiyoota akkuma keenya jalaa dubbattanitti miidiyaalee biraa hunda jalaa dubbadha isaniin jenna hawaasni keenyallee bakka jirtanitti hawaasa keenya hargee irraa buqqa'ee maqaa isaaniitiin Abiyyi Ahmad Araa kilootti seenee Shimallis Abdiisaadhaa ergamurraa beetee gara nama ergachuutti guddise kana hawaasni kun galata qaba. Hawaasni kun beetee hawaasa Oromoo tokko godhe seenaa Oromoo jijjiirame. Qorqorroo keessatti kanuma qulqulluu dhabdanii kan nama ajaa'ibsiifti jechuudha. Hayyaa adeeroo ati galatoom. Hayyaa galatoom abbaa kana geetti shoo. Hayyaa nagaatti. Bilisa keenya qaalii galatoofannaa namuu bakka jirtanitti sagalee haa taanuu fi hawaasa keenyaa fi haa quba qabaannu isanii jenna. Tanaa saaganaa biraa kun. Ati qophiilee kopi wanni biyyaa nama dhibdii jechuudha maaliif gayannu miidiyaa Zaaraa gubbatti waan takka waan beektee dhagee takkaatu jira miidiyaa Zaaraadha. Miidiyaa isa gubbarratti akkuma beektee maqmaasa Oromoodhaati. Oromoon dubbii maraataadhaa kan dura irraa qabatanii jiran. Ololuma isaa san keessa irraa immoo qabxii takkatanii fudhadhee jira jechuudha. Qabxii takkatanii fudhadhe keessaa torbaan yeroo dheertuudha gaawwanitu amma immoo akka malee hammaataa jirti. Torbaan lamaan sadeen baatii tana saamiinsi akka malee hammaate. Duratti kaabinee fi kaadiree dhaaraa uummanni Oromoodhaa booyaa amma kaabinee fi kaadiree nu sodaachuu jira. Isaanu doorsifamaa jira matoo hayaadhaan wanni nuti argaa jirru keessaa caasaa matoo hayaadhaa akka maleetti duula gaggeessaa jirti. Damee faannoodhaa otoo jenneen irra gaarii jechuudha. Uummata abdii kutachiisuudhaan bakka beektee uummataa fi mootummaatti waliin buusuu danda'an hundattuu hojii overtime hojjetaa jira zaadii damee afur. Wanni hargee lixaa keessatti argaa jiru sanuma. Bakka daldalli jiru. Bakka xiqqishoo namni jabanate sossoo jiru jaamsu barbaadan. Jimaa hargee bahaa ajjeesanii jiran. Hargee lixaadhaa to'afee sanis finfinnee irraa muruu fedhan. Hargee bahaa immoo isaan malee namni beektee biyya alatti ergu jiru muran. Hargee lixaa gara Adaamaatii fi karaa finfinnee kana achi dhaqaa. Sanis to'achuudhaaf itti jiranii jechuudha. Soo hin dalagatiin uummanni fakkaatti walii galatti. Wanni deemaa jiru dubbiin jimaa akka malee hammaatte. Daangaa irratti illee ajjechaan akkasumatti deemaa jirti. Huloo amma akka gabaasaa dhageenyutti hargee lixarraa hargee baharraa ilaahan qabatee Booranatti miidhaan adda addaa gaggeeffamaa jirti. Akkasiis filannoon gaggeeffamaa jira. Olosli gaaffiin guddoon jirtu yeroo ammaa tana keessatti rakkoo siyaasaadhaa takka abaa'otti kaafaa fi mootummaa hojii qabnu tuni waan dandeesse. Bara amma qaama maqaa hin qabne jira makiinaa targaa hin qabne jechuudha. Makiinaa targaa hin qabne rakkoon isii yoo si dhoote eenyu nadhee jettee himattaa jechuudha. Meeshaa hubattanii takka takka naanna makiinaa targaa hin qabneetu biyya Oromiyaa bulchaa jira. Keessaahu maaliif taraatan hargee irratti xiyyeeffatamee hin galle. Maalleen buluunaan jala oduun beektee biyya harkadhe keessaa
even kaabinee fi kaadireenuu doorsifamaa jiran telefoonaan galgalaa ganaman. Even bochaan godina bahaatiif lixaatu galgalaa ganama Oromiyaatti bilbilanii maallaqa guura. Maallaqni hargeen irraa guuramu kun naan galle jechuudha. Hargeen IMF waan taatee na fakkaata. Walli baankii fi IMF wajjin mootummaa federaalaa walii galuu hin dandeenye. Maallaqni hargee jira saamaa waan jaan na fakkaatti jechuudha. Gibirriinis akka malee samii kute gabaasaa biiraa dhufte jechuudha. Meeta kata kanaan yoo dubbiin tan dhugaa taate jechuudha. Egaa warri biyya jirtan waan garii yoo dogoggora taate asuman nu qaba. Lakkee boonne kanaan jirtu nu jaati lama nu barreessaa yoo jiraatte immoo takka nu hodha. Baajata Oromiyaadhaa hargeedhaan cufii waan jechuun jiran fakkaatti jechuudha. Maybe Arsii sittichi deemanii silaa faraqa irratti akkasiin naannawaa deeman. Taa'amma torbaan lamaan kana keessa torbaan sadeen kana keessa jirtu duulumaatu irra labsame jechuu dandeenya jechuudha. Ijoollee amma gabaasaa jimaa akkasitti lafatti haranii makiinaa nama meeqa qabanii miiliyoona hagana fidii fi hagas ja'anii gurbaa viidiyoo sammarrillee ni ajjeesan jechuun gabaasaan nu dhufteedha. Rakkoon guddoon jirtu Itoophiyaa fi hargeen beekadhu waan dubbiin toba gaafa miiliksanii jechuudha. Kutaa lama beeytee ifii sin beeku walii sin beeku ifii sin jaarre hin dubbatu lamummaas waan qabu natti fakkaatu jechuudha. Hargee fi Arsii haga tokko beeytee waan moggaa jirtu Booranaas Gujiis haga tokko gara Wallaggaas Oromiyaan guutuun rakkoo keessa jirti. Keessaa immoo ilaalcha fokkotaa beeytee hawaasa lamaan kanaa qabamu jira. Hawaasi lamaan kun gaafa lola Somaaleedhaa Somaaleen dhufte ajajni beeytee damisee bultuudhaatii fi azaabaan isaan haqananiisu jeneraalonni gaafa san isaanii kanname maali Awaash irraa jalqabdanii nama beeytee marxoo hidhatee dhawaadhaadha. Makiinaan milishaan waraanni waggaa gaddeemu dubartii Oromoodhaa beeytee buqqee matarra kaayattee bishaan waraabdee deemtu waraanni lama beeytee makiinaa gubbarraa sharxii wajji seenan dorgommii godhan. Yoo mataa buqqee fi isii mataa keessaan dhawaa yoo dhayo jennaan sijaaraa tanaan si hana jeen. Seenaa dhugaadhaa warra beeytee seenaa dhugaadhaa. Akkasitti ilaamaa keessa kaayee dubartii Oromoodhaa adda keessa dhahee isiif buqqee lafa darbe sijaaraa saayibee sarraaf shidatee deeme. Akkasitti nama keenya gubbarraa dhawaa ilaa beeytee godeedhaa dhaqanii jechuudha. Wanni san hin jijjiiramne miilikis kanuma harkaa fi harma muree kanuma beekadhu. Atin hijaan calanqoo caliitii fi anooleedhaa sani biirokiraasii Itoophiyaa ija addaatiin hawaasa lamaan kan laalti jechuudha. Hawaasa Arsiidhaa muttu godhanii fixan. Qamadii fi maarree fi bilchaanne beeytee qamadiin xiqqoo booda amma Arsiidhaatu itti aanaa jechuudha. Hargee lixaa kun amma warra jimaadhaan deemu dhaabanii miiliyoon 2 fidi yaadini jechuudha. Bara waan fakkaatullee odoo namni wal gaafate uumame. Duratti gaafa wayyaanee bara qarshii 100 takkaa'uun kan ni tuufe jechuudha. Qarshii 50 firaatti darbitaa dhibbiin jiru. Arra warra miiliyoona 2 nama gaafatu dhufe. Mootummaadhaaf miti bara keessa isaatiif. Miidiyaa wayyaaneedhaa wanni isaan jaan maali? Qaamni kaleessa uummata boochisaa ture qaama kaabineef kaadirii amma sanii miti. Dubbii nama milishaa fi qaama nageenyaa biratti galtee jirti. Saammatanii baafataa jiran. Baankileen hargee keessa jirtu hundi qulla ammas. Waan beeytee adoonoo iccitii kan akkam goonee sadii gabaasu lan beenu maqaa baankii siiqeedhaatiin qawweedhaan kilaashiin dukkaana kee dhufee naqisiin jedhu. Hoggaasee na ixa fe'amee jechuudha. Quxii moobaala keessa si'aaf. Boru namni waan wahii bitatu dhabuu ta'u hargeedha ta'uu ta'a. Fi Oromiyaan guututtu. Addatti taraa tana maaliif hargeera xiyyeeffatamee naan galle. Bikka biraa immoo lolaa jira. Wallagga keessa immoo lo'oowwa gaggeessaa jiran. Bikka xiqqishoo lolli hin jirre immoo saamisaa deemaa jira. Oromiyaan lolaa fi saamisa keessa jirti. Akkasiin filannoos deemaa jira. Nama dhiibdii jechuu barbaadeetu maaliif hoggaannu saboo
bar fakkeessuudhaaf illee namni sa'aa filannoo kana barre wayii namarraa fudhatu wayii namaa kanna. Gaafa wayyaanii qalaniitu uummata nyaachisanii sossobanii beetee filannoo illee ta kijiba haa taatu ammoo kijiba fakkaatu gaggeessanii jechuudha. Bara amma deedoon keeriin sanii jabara warri amma kaabinee fi kaadiree miti wannummaan Oromiyaa bulchaa jiran mootummaan turuu deebitee akka filatamtu deedoon keer. Filatamanii hin filatamne irra kaan saamisa jira isaan. Waan siyaasaatu dhaabanii jiran. Waan siyaasaatu guutumarraa guututtuu dhaabanii jiran. Bara amma waan saaman dhabaniiti baqataa beetee maallaqa isaatiin baqataa kaleessa siyaasaaf itti dalagatanii mana qorqorroo keessa dhiisan. Haasoo beetee Xayyiba Hassanaa yaadan, haasoo Lammaa Magarsaa, haasoo Abiyyi Ahmad haa yaadannu jechuudha. Maqaa isaaniitiin artistii meeqa wallisee hawaasni keenya akkasii jala buqqa'ee diraamaan meeqa siyaasaan meeqa hojjetamtee biliyoonni meeqa walitti qabamee karoorri gaafa sadii ni yaadadha. Haasoo beetee kantiibaa maal jettaniin sulultaadhaa, laga xaafoo laga daadiidhaa, sabbataadhaa, duukam bikkota amma beetee baqattoota keenya qubachiisan kana hundaa'u waadaan isaanii galan maali? Afaan isaatiin gaafasa warri aangoo mootummaa gubbaa jiran maal jedhan? Uummanni kun magaalaa keessaa buqqeeti, magaalaa galchineeti, iddoo daldalataniis ni bannaa fi iskuula bannaa fi mana ijaarraa fi jaanii maallaqni walitti qabame jechuudha. Sasraayyaa fa'aa yaamanii kaan yaamanii abbootiin tujjaaraa kana yaamanii namuu onnatee qorqorroo 20 jaaruu fi mana qorqorroo 30 jaaruu fi 40 jaaruu fi 200 jaaruu fi tujjaarri biyyattii hundaa'u baajata mootummaatiin ijaaramne maallaqa hawaasa irraa ba'eeni manni qorqorroo san ijaarame. Hawaasni san qofattuu dhaabbanne eega isaan qubachiisee booda deebi'ee wanni inni godhe maali? Waan silaa beektii manneen jireenya isaaniitii fi bu'uura misoomallee isaan barbaachisu maallaqa lafa kaa'ee jira. Koondominiyemaa jira karaa jammoodhaatii fi jammoo soosti mumaarree karaa maqaa isaaniitti ijaaramee jira jechuudha. Achi galanii hojanii haasawaa turan. Koondominiyoota san hundaa'u ijaaraniiti gurguratanii jechuudha. Amma qorqorroo tana kajeelan. Sogaa Abiyyi Ahmad aangoo uummatuma kanaaf dhabuu ta'a jechuudha. Walii galaayu OPDO'n yeroo ammaa tana keessatti keessaa uummatoo hayaan amma OPDO jechuun hin barbaachisu maaliif yoo jenne OPDO'n ofiifuu xiqqoo boodanii ari'anii jechuudha. Amma kaabineef kaadirootaan gaafachuu ture maal jirtanidha. Boolutuu Sudaaniidhaan jiran. Nutuu uummanni Oromoo maaliif gaara galaan nu galtee jirtidha. Kabootummaa keessa jiru jaabe kan. Uummanni Oromoo maaliif hidhatee gaara dhaqaa nuufuu galuu jirtidha. Because maali jennaan warra mootummaa irra kaayyatiniitu nu ajajaadha nuti. Irra kaayanne siin jaaje bara. Kan nuti hojii paartiidhaan nu kannamtee dalaguudhaaf deemnu dhiisiiti deebi baankii sinqeedhaatiif uummata qawweetti qabiiti maallaqa guuru siin jaa'u. Baankii Shimallis Abdiisaadhaa baankiin siqqeedhaa ifiifi maallaqa guurti beektee na bira kaayyadhaa sanuu bakka biraa geessuu hin dandeessan. Ajajaan si kenna. Yoo dukkaana qabaatee si bilbilama wanni nutti himame kanaa jechuudha. Mee warri tana quba qabdan takka kanaa waliigalatti filannoo deemuu jirtu. Sa'aa namni amala toluu qabu. Sa'aa namni hawaasa sosochuu qabu matu hayaan filannoo quban qabdu jechuudha. Qubaa hin qaban they don't care. Gaa yoo beektee faannoo afaan Oromoo dubbatu tana ta uummata saamaa jirtu tana yoo tana firra uummata hawaasa irraa dhokkuu hin dandeenye gaa mootummaa fi jechuun bikkatamiidha. Kaleessa abaa'oo siyaasaa maaree no. Amma siyaasaa mi rakkoon. Uummanni waan halluu dhabe. Rakkoon irra mootummaa uummata Oromootiif mootummaa Oromiyaa jidduu jirtu ta siyaasaati miti. Ta Finfinnee naa deebisaadhaa beektee afaan Oromoo afaan federaalaa godhaa lakki moo hiishuma kiyya naa dhiisaa jechuudha uummanni Oromoo yeroo ammaa tana keessatti. Akkas naan jechaa jiran
Aboo gaafiin teessan maalidha? Aboo nuti waan biraan barbaannudha. Jiruun nu qaalootte rakkoo jajjabduu keessa jirra. Bobbaaneetuma nagaa hangaluu barbaanna. Warmatoo beetee faannoo afaan Oromoo dubbattu faannoo matoo hayaa tana nurraa dhookaa mootummaan. Mootummaan usaamaa jechaan jira dibatni beekanii bara abaluu abalutti. Yoo himatte dhufee si ajjeese firdi beetiin sodaata. Poolisiinuu ni sodaata. Inumaa irra guddaama milishattuu fayyadamti matoo hayaan. Faannoo matoo hayaan kallattumaa milishin fayyadamti. Gurbaa viidiyoo mare milishuma itti ergitee mataa keessa dhawtee ajjeefte. Hoggaate immoo haa deemtee eenyu himatta. Already galmeen galtee jirti. Waajjirri deennatiidha nageenya faannoo tan hojii dalagaa itti gaafatamaa poolisii abbaa langaa maal qaamni mootummaa ilaa bulchiinsatti ni sodaatan. So hattuun kaleessa beetee shaggarsiitii muxxuq gootee ummata boochisaa baate hattuun garaa hargeedhaan dhufte. Qamadii nama boggaa bilchaatte ammas darsa guuratanii boggaa hargee tana saamanii goggoysanii fixan wanni deemanii jechuudha. Maali gara arsiidhaan dhaqanii achumaanii gaa baaleen bahanii boggaa gujii keessa booranas barana loon xiqqishoo heddummaatee fi gara saaminsatti deemanidha. Tan akkamitti mootummaan ifirraa harkuu dadhabdeen waan ajaa'iba namatti taatu jechuudha. Qaamni kaleessa clear. Kaleessa wayyaanee OPDO arrabar waan wayyaanee irra waan OPDO irra hamtuudha. Tabeetee mootummaan ta'ee mootummaa fakkaattee uummata saamaa jirtu jira jechuudha. Uummanni gaa akka dhabaa akaraa warraadhaaf yoo isan filatan malee isan filatamuu taataniiti miti. Mootummaan beeytee faannoo matoo hayaa uummata Oromoo irraa dhookuu hin dandeenye ni jirti dabarta dura. Mootummaan ni jirti moo jirtuun gaafii jajjabduu nama kaaftu. Yeroo ammaa tana keessatti wanni Abiyyi Ahmadiinis mootummaa naannoo Oromiyaatis jechuu barbaannu jaran dhimma siyaasaati miti. Hawaasni wanni isaniin jechuun jiru mootummaa lama gabbaruu hin dandeenyudha. Gibira lama kafaluu hin dandeenyudha. Mootummaas gabbaraa matoo hayaas gabbaruu hin danda'u uummanni Oromoodha. Ka mootummaa bara amataa fata. Bara kana ka ammaan basi deddeebi'u kan akkam gootaa jechuudha. Faannoo matoo hayaa ta'a ammaan basi deddeebitu bara. Ganama sirraa fudhatee ganamaan sirraa fudhadhee injuu bara zaalaa qalaa si deebi'a jechuudha. Galgalaa si dhufaa jechuudha. Maafiyaa talagaa yoo ofirraa dhokkuu hin dandeenye kana dhokkuu hin dandeenye fincillitti aanu haas deemu sababaan keessaa filannoo baranaa rabbi sanaa baasu filannoo kana booda jechuudha. Lolaas laalaa jira gubbarraa akka gaariitti daawwataa jira. Waraanni wayyaaneedhaa walloo keessa seenee dhayee deebi'aa jira. Faannoo wallagga keessa seenteeti isan dhawaa ol deebi'aa jirti. Hin agartan malee wanni xindoon almost beetee shaggarsitii karaa Adaamaas dhiyaatte gara Dharraatiinis as dhiyaatte gama Amboodhaanis as dhiyaattee jirti. Faana balleeffatanii matoo hayaan fiduu jirti. Inumaatu paartiin itti aanu tafaannoo hojii mootummaa qabachuu deemtu matoo hayaan fakkaatti jechuudha. Akka laallutti already fonqolchi Shimallis Abdiisaa irra gaggeeffamee jira. Inni maqumaan jira waajjira keessa. Namni daandii harkaa qabu isaanii, namni beeytee waa baankii harkaa qabu isaanii, namni taankii harkaa qabus matoo hayaa saamuu jiran. So gabaasaan miidiyaa wayyaanee gubbaa dubbatamee irraa dubbii maraataa ta duraa irraa qabatanii jaansanii olola isaanii keessa wanni takkittiin beetee laaluu qabnu keessa saamiinsi maaliif jabaatee ugaanne mallattoo abdii kutannoodhaati. Mootummaan tun akka feete haa taatuuti saammannee mala haa dhawwannuudha. Because maali yoo harargee saameetii bara Finfinnee mana jaarata. Hoggaa Finfinnee dhaqee abbaa qabeenyaa ta'a jechuudha.
yoo achi saamee achitti yoo jaarate beekte namichaan na saame jaanii mokkam soo bikka beekte isan beeyne dhaqeeti waraabessi maree dhaqeeti kaloo na afaa jeesan imma soo matoo hayaan hargee dhufteeti itillee na afaa jechuu jirti jechuudha. Hargee namni bulchaa jiru mootummaa Oromiyaadhaati miti. Kaabineef kaadirii teenyallee namatina. Tana beekte akka miidiyaatti wanni qulqulleeffanne aanaa kee bulchuu miti, godinaa kee bulchuu miti, adeeroo qaama biraa dhufemma. Qaama sitii Shaggar Sitii akkana cunfee masjida kuma meeqa diige warra islaamofoobiyaadhaatiin beektee maraatan finxaaleeyyii beektee afaan Oromoodhaa dubbattu. Oromoo ta'uu isaan rabbi haa beeku tanaa gad dhufee. Ulama umar masjid diigun turu dhufte ba waan Shaggar Sitii keessa deemaa ture hunda dhufu jira ganaa manneen isaan irra diiguutaan karoorri isaanii waan beeytee hargee ta'e ol fidan kana hundaa buqqisanii gaddeebisuu deeman soogaa jenesaayidiidhaatu deemaa jira Abiy Ahmed I don't know Abiy Ahmed faannoo miti namni warraaqsa itti aanu kaasuu taa'u Oromiyaa keessatti faannoo matoo hayaadha. Gaafin keenya gabaabdu dhugatti Oromiyaa Shimallis bulchaa jira moo matoo hayaa bulchaa jira. Mee gaafii isan gaafadhe sanuu warri boo Shimallis miti kan bulchu jiru. Mootummaa waajjiruma keessa teessi malee isiinuu matoo hayaa ni sodaattii warri takka naahanna. Lakki boo matoo hayaa miti Oromiyaa nu bulchu jiru itti lama naahanna. Haga qorannee agarreetti qaamuma tokkollee uummata kana bar dirree guyyaa aaraa bahanii makiinaan bar duratti galgala waasaa mokkam guyyuma aaraa kana aduun jirtu kana makiinaa 50-60 gamasiif gamanaan daandiirra bahee dhaabee maallaqa guurata. Gariinuma akkaawuntii sii kanna akkaawuntii sii kennaa naqisii jaa. Targaa sirraa hiikkateeti amman qabuu baaree deemitiif uummata liqeeffadhuti akkaawuntii kana naqisiif kennaa jaa. Dubaga aangoon akkanaa ture eessarraa dhuftee gaafinti yoo mootummaan taane shiftaan biyya mootummaan bulchitu keessatti guyyaa aaraa gabbahee tana dalagaa hiidha. Guyyaa aaraa gabbahee tana dalagaa hiidha. Matoo hayaan ummata keenya beektee ummata keenya rakkoo hamtuu keessa galchaa jira. Qaamni dhimmi ilaallatu akka beektee deebisaa gahaa kan nuuf asumanu waamicha goona. I think sagantaa irraa tarmoo isanii dhiifni irra gaarii na fakkaatti. Ta Iraan xiqqeeshoo mataa isanii dho'a bal'inaatti jechaadha. Ta filannoodhaatiis amma bushoosuu jiranii gabaabinaan dhimmi har'a uummanni keenya irraa boo'aa jiru dhimma jireenya qaaleensaati nageenya dhabuudhaati saamisaati. Malee dhimma beektee Finfinneen teenya abaa kaafaa beektee piphiira nu wayyaa fi hamiluwaa beektee hamiluwaa keessaa haqanii jechuudha. Amma yoo karaa hargee lixaa bilbilteesi beektee akkamitti tafilannoo yaaduu dandeenya yoo dirqamumaan dhayine malee tafilannoodhaan manutti mul'achuu hin dandeessudha. Because jiruun teenyaa filannoo dhabdee jirtiidha. Tanaaf deebisa akka kennitan asumarraa waamicha sanii goon. Iraan foreign minister Iraan Abbas fi akkanumatti illee qondaalli Omaan ta'aniiti marii gaggeeffatanii Omaanii fi Iraan laata wanni waliin dhiyaataniif maali wanni jugaa fardeessinee jala yaana. Iraanii fi USA jidduun nageenyiinis hin jiru, lolliinis hin jiru, dhukaasni itti fufee jira. Warri Hutiidhaa isaanis beektee diroonii qaaliidhaa tan miliyoona 30 dhiyaattu MQ9 maqaa isii dogoggoruu baadhee kuffisanii jiranii isaanis viidiyoo agarsiisaa jiran. Akkanumatti illee Alshabaabii fi
huutiilleen hariiroo isaanii jabeeffataa jiranii so gara bahaa kana odoo motohaayaan biyya saamtuuti Al-Shabaab seenuu teessi eenyu sanirraa dhokkaas ilaallaa jechuudha. TPLFin mootummaa fonqalcheeti inni daraadar jechuun jira biyya wajjin. Gaa Pretoria du'ee jira yaani jedhanii mootummaas fonqalchanii jiranii gaa baajeta isarraa fidatanii hajjuu ni jaallatanaas. Wanni gaa filannoo atiin guyyuma takka afaan fakkaata. Guyyuma takka akka isan bira amma guyyaa lama hafe gara filannoodha. Naamusaan dhaqa naamusaan gala beetee waan darree tanaaf beetee lubbuu teessan hin qisaasee raa'uma sadiin jenna. Bikka abaa'oo fi piippii waliin dhufe abaa'oodhaaf filadha. Bikka piippii fi kaafaa waliin dhufan kaafaa filadha. Bikka ammoo piippiidhaa fi beetee Innaat paartii fi aggootii fi akistii fi izeemaa fi abinii fi maarreedha. Piippii filadha. Waan jennu duraata jennu hin qabnu gaa Turkiin Gaazaa oomisha Gaazaa akka malee shaffisaa jirti. Waan filannoo bal'inaa yoo rabbi fadhee jala deemnee sanii gabaafnaa akkanumatti illee itti aansuudhaan saamisa hawaasa keenya jala gaggeeffamu jirullee ajjechaa deemu jirullee hin dalagatinaan turillee waan ajaa'ibaati. Kana gubbaan ammas gibiraas deemaa jechuudha. Duuba gaa uummanni Oromoodhaa mootummaa lama gabbaruu ni danda'anidha. Jiruu akkana qaalofte kanatti faannoo motohaayaadhaa fi mootummaa takka qaama mootummaa lamaaf beekte uummanni dirqama isaanii bahuu ni danda'anii hajuu gaaffiif dandeessise. Hayyee bika irratti itti guutaa bika dogoggora sirreessaa taaftes gaa waan hawaasni keenya jala jiru jala deemaatii kallattiidhaan isanii gabaasuudhaaf yaalii goona. Nu waliin turuu keessan ulfaadha. Aga qophii fakkaatu waliin dachaa nutti hedduu isan jaalanna nagaa waaqa keessa turaa. Thank you.